Ashamaa harka fuune hordoftoota ganneetu nagaan sinii faadaa akkam jirtan nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan jecha nagaa namiti anis nagaa kooti galanni isaan badiini yoo obsite obsa yoo qabaatte ni milkoofta wanti milkoofne hin jiru jechuudha inna yeroo tokko tokko dhugaa dubbachuudha waan hin jedhu hin qabu. Na jalaa bada jechuudha waan hin jedhee dubbadhu jechuudha oolmaa waaqayyo kana jechuudha. Otoo akka cubbuu kiyyaa osoo natti hin lakkaahin akka arjummaa isaatti yeroo kammuyyuu himatan koo isatti himatan isatti himadhe naaf hiika jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u akka koo kanatti obsa isiniif haa kennu jedha waan kamiifiyyuu obsa qabaachuun bareeda jechuu barbaadatan hordoftoota koo. Dhugaa dubbachuudha baay'ee tokko gammadeen jira jechuudha baay'een gammadee jira sababni inni gammadeen illee jechuudha baay'een keessan ni beektu yaa dhugaa abjuun itti fakkaachaa jira kiristoosiin jechuudha malee yeroo tokko bakka jiraamti isan jira bakka ani surmaayyuu dhugaa rabbizuma jedheen viidiyoon gadi fura bakka akkuma fedha isaa haa ta'u bakka waaqayyoon akkuma fedha isaa naaf haa godhu jedhee. Dhugaa zim jedhee viidiyoo bichaa hojjechuun jambareen ture jechuudha. Inna kalee jechuudha akka carraa dhugaa waaqa akka waan sa'aatii 9 minaaminatti jechuudha namni itti naa guutu paaspoortii minaamina na gaafatee footoo kaasee ergeef jechuudha. Bakka yoon paaspoortii kana footoo kaasee ergu bakka ofumarraa baasa jiraate waan akkasii bakka jiraate intin hojjedheen jechuudha dhugaa yeroo kana godhu akka waan sa'aatii 9 ta'uudha jechuudha. Inna galgala immoo ani viidiyoo hojja'ee viidiyoo gadi furee warra'ee bakka maalan jedhe bicha jedhu yeroo paaspoortii san ergu yaa waaqayyoon jedhe dhugaa rabbi yaa waaqayyo akkuma fedha keenaaf haa ta'u jedhe bakka akkuma fedha keenaaf haa ta'u jedhe intin istiidiyoo keessatti seenee ilaale hin jechuudha yoo ilaalu intiniif hin jiru jechuudha qixaatiin dura mallattoo gaafinatti godhu sun hin jiru intinii bichaatu jira jechuudha sa'aatii hamman hanqate 4,000 hin guunne isa bichaatu jira. Inna bakka gana sa'aatii amma kanatu naaf miti cee ofitti illee naarre nan hojjedha uumaa miti bakka liif illee nan galaa bakka viidiyoos nan hojjedha haala mijeeffadhe jedhee ta'an tasfaa kute godhadhe malee jechuudha. Maaliif sa'aatiin kun 4,000 naa guutuu didee maaliif irra nala hir'ate waan tokko natti fakkaate kiristoosiin jechuudha. Inna abbaan guutuun harka isaa hundumtuu kan jiraatu. Barruu isaarra hundumtuu kan jiraatu hundaa kan gochuu danda'u kalees kan ture har'as kan jiraatu boris kan jiraatu alfaaf omeegaan yeroo tokko yeroo nuti hir'ina keenya nu jalaa hir'ate jennee bakka dhiisne abdii kun waaqayyoon immoo dhufee abdii nutti tura jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jecha qabu dhugaa kiristoosiin jechuudha bakka baay'ee tokko bakka dhugaa waaqayyoon akkasitti hir'uu namaa guuta jechuudha. Bichaan beekuun jaalalli waaqayyoodhaaf oolmaa waaqayyoon naaf oole otoon akka inni naaf oolu akka yeroo kamuu isatti himadhe akka inni na oolchu yeroo kamuu yeroo dadhabetti aizoo kan naan jedhu dhugaa waaqa dubbachuu osoo akka cubbuu kiyya osoo akka dadhabbinnati kiyya osoo natti hin lakkaa'in yeroo kamuu yeroon isa yaammadhetti nan milkaa'e jechuudha waan san jalaa isinan ba'a. Haati koo giiftiin koo qulqulleetti dubarummaa na gargaarti. Ergamoonni waaqayyo yeroo kamuu yaammadhu numa na gargaaru jechuudha. Maalan jedha galata malee waan hin jedhu hin qabu. Isinis immoo waaqayyoon naa galateeffadhaa. Obboleewwan koo warri na wajjin dadhabdanii dhugaa abdii kan bakka akkanaan abdii hin horranne kan na gootan. Aizoo homaa miti jabaadhu milkooftaan kan naan jettan hundi keessanuu dhugaa maqaa keessan tokko dhahee fixuu hin danda'u jechuudha. Galatooma isin jira dhugaa waaqa warri asaana kana wal barreessu immoo warri immoo yeroo sa'aatii mana dhibbaa keessa jiru mana dhibba lama sun guutii mana 200 wayii keessa jiru wal barre lalii koo dhugaa waaqa jechuudha laliitii bareeddu ta'u dhugaa waaqa jechuudha yeroo isheedhaan wal baru akkabaabii sa'aatii 200 minaaminaatti jechuudha gonkumaan irraa kaasee kan dura jechuudha. Inna waaqayyoon galata argatu
እና intala jajjabdu qaxalee tawaayidoo ammallee dhugaa waaqa jiraadhu sillaasee uumaan koo si eebbisu lalii koo bareeddu koo baay'een si jaalladha dhugaa rabbi baay'ee kan na wajjin dadhabdidha jechuudha yuutuubii kanatti aarsaa baay'ee kan kafalteedha jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudha baay'een keessanillee jirtu dhugaa rabbi yeroodhanii bakka abdii akkan kutuuf bakka jiraamtii tokko seexanii waan hojjetan keessatti abdii akka kutusi innaa ishiin immoo keessan dhufte osuma hin salacha'in voisii 8 voisii 10 erga na jajjabeessa jabaadhu ni milkoofna sillaaseen nu milkeessa abdii hin kutiin osuma jettu maqaasaa akkan qabadhe akkan jajjabaadhu kan na taasiste laliidha dhugaa galatoom bareeddutiyyaa quruffudii galatoom isin jedha maartiyyaatiillee akkasuma maartiyyaadhaanillee akkasuma dhugaa rabbii yeroon sa'aatii xiqqoo jirutti wal baree jechuudha. Inna galatooma hundi keessan baay'ee sin galateeffadha. Dhugaa maqaa keessan dhahee fixuu hin danda'u akka abbee kan akka yeroo gizuu baay'ee keessantu jira dhugaa maqaa keessan dhahee fixuu hin danda'u jechuudha. Akka namatti sin galateeffadha waaqayyoon sinaa eebbisu. Yaa ani kophaa koo hojjedhee waan fide tokko hin qabu jechuudha dhugaa sirna gargaartanii osoo isinitti hin tolii jira jecha maal jecha viidiyoo keenyaa taphachiisa liifi sa'aatii meeqana jala taa'aa aarsaa sa'aatii keessan dabarsitanii naa kennitanii jireenya biyya Oromoo osoo isinitti hin tolii na jajjabeessita obboleewwan koo guddaa tokko galatoomaayi waaqayyo gooftaan abbaan arjaa inni sinaa eebbisu sinin jedha. Galanni waaqayyo dhafaa ta'u hundumaa olitti immoo maqaan isaa akka ulfaate yaa ta'u waaqayyoon galataa argatu warri immoo abdii kuttanii yuutuubii kanarraa isaa ta'u yeroo baay'ee isinitti deddeebi'ee qixaatiin isaa ta'u inna abdii hin kutina dhugaa kiristoosini abdii hin kutina barus jechuudha abdii hin kutuani dhugaa waaqa dubbachuudha maali namni waaqayyoon qabatu abdii hin kutu yoo kamiyyuu jechuudha inna galanni sillaaseedhaaf ta'u rabbi baay'ee tokko duraa kokka faltoodha ammaa dhiisan dhugaa baay'een gammadee dhugaa kan ilgee naante jechuudha maatii koo yeroo tokko jechuudha gammachuun jiraamati kolfaan ta'amti kiyyammoo gammachuun ka'ee boochaan naa ta'e maaliif beektu bakka ooluma waaqayyoo kanaa jechuudha yoon bakka taa'ee itti yaadu bakka na ajaa'ibsiisa dhugaa rabbi jechuudha bakka ajaa'ibsiifadheetu mana nan boo'e jechuudha namni gammachuu kolfee maal jedhamti an nan boo'e ganama kanallee ka'een boo'e bakka maaliif kuni waan xiqqaadha dhugaadha waan xiqqaadha waaqayyoon immoo kana caala waan baay'ee gochuu danda'a dhuga rabbi waan baay'ee gochuu danda'a gib bakka jiraatti nan boo'e kiristoosiin jechuudha baay'ee tokko intini jedhee jechuudha galanni sillaaseedhaaf haa ta'u inna bakka kan intinaa guute jechuudha kan intinaa guute kaza innuyyuun agarre kaza deemee ilaale jechuudha deemee ilaale yoo deemee ilaalu duraara jaha qabanaan ji mees sinin ajaa'iba hojii waaqa kanaa dhugaa jechuudha guyyaa 3 booda intini godhe ishirootti godhe itti erge jechuudha ay ganaa gamaggamaa jira ganaadha kanaaf hin eegnaa naan jedhe kiristoosiin jechuudha hin eegnaa ganaa gamaggamaa jira obsumaan eegnaa kadhannaa godhinaan jedhe innillee eshi jedhee silka irratti cufanne kaleemmoo kaleemmoo yoo akkas ta'u bichaan beekan waaqayyo gooftaan abbaan arjaa inni samiirra maqaan isaa ulfaatu na ajaa'iba jechuudha maalitti gamaggamaa jira hammamitti immoo duraara jaa ta'e bichaan beeku dhugaa kiristoosii waaqayyoon maqaan isaa ulfaate kanaa ta'u isinis immoo guddaa tokko galatooma isin jedha ammas immoo jajjabeessuun keessan yaa intarneetii madaamiteeni miti birriidhaan guuttameeti ji'aan waan ta'eef na jajjabeessan isin jira anis immoo yeroo tokko dhufee baay'ee isin bira taa'uu baadhu viidiyoo keessan am daqiiqaa 10 sinifan taphachiisa viidiyoo jechuudha garuu liifis isin bira taa'uu baadhu isinin jajjabeessaa isinis immoo akkanuma na jajjabeessan isin jedha hordoftoota koo galatoomaan jedha dhugaa baay'ee tokko intini jedheen jira jechuudha dhugaa waan kam fudhattu obsa barbaachisa jechuudha dhugaa obsa barbaachisa wanta san immoo gaafa waaqayyotti dabarsitee dhiiste suruma dhiisuu bichaadha malee eenyuun jenna siif hin taatu waaqa jechuudha
dhiisuu bakka ana malee waa'uma moonii tabalame waa'uma qixaatii kiyya sammuu kiyya keessa hin baase. Minim wanta kanatti fakkaatu garuu viidiyoo kiyya har'a hojjadhee gadi furee hin furre yoo jedhu kanan natti intini jedha malee waa'ee qixaatii waa'ee malee sammuu kiyya keessa hin jiru. Gaafa maal jenna waaqatti kennee jiru akka fedha kee naa raawwadhu bakka hundumtu akka fedha kee haa ta'u. Yoo na milkeessites ishuu yoo na milkeessites ati karaa naaf qabda jedhee ittuman dhiise jechuudha dhugaa waaqa jechuudha. Galata isaa kennu waaqayyoon galata argatu. Inni hordoftoota koo kana isiniin jedha viidiyoon kiyyaarraa viidiyoon kiyya gammachuu kana fakkaata isiniin jedha. Naannoo mataa koo immoo hojjetadhee jira jechuudha. Mataan tiyya kinoo tana kan ta'e. Muqatii dhafu muqatii yoo akkanatti qorata akkanatti ho'a jechuudhaan. Innaa kana isiniin jedha hordoftoota koo baay'ee kana fakkaata gammachuun kiyyaarraa warri gammachuu keessan wajjin qooddattan galatooma isiniin jedha. Amma viidiyoon biraatti walitti deebinutti amma jawaadhaan hojjedha dhugaa rabbii jechuudha. Waayifaas nan bitadha waayifaas hin bitanne jawaadhaan hojjedha jechuudha. Waaqayyoon kiyya immoo na milkeessas abdiin qaba. Inna guddaa ta'u galatooma nagaadhannaa turaay baay'ee sin jaalladha. Isiniin kabajaan fayyaanaaf taa'ee hordoftoota kiyya.